بكان غودة تاني رجع فدني والله كمان المرة في البدتيجا والله موتين ثاني خدوا محمد علي سوري كريستينا خاء من اللي مكا ميكائيل باسي إيجا ميكائيل بهبود أنت من اللي فوده يقول لنا مدلة يقول لنا مرة تكا قربان إجازه من اللي يقول له مثلا وجلا غوره من ساعات يقول سودنتي إيجا بدي سبوده من اللي يقول لنا ما له هنقبو وان اللي ما هنقبنه يوجادو أكاي إجازه كوني سيره خرو أكاي إجازه كسيره ساد علو دامه واني دامه إجازه وانا رمو تهيفي أما أمارا ولدتي ده إيشنا وإن كوني بيورموتنا إثيوبيا تنجلتي أكبر أكا موتما أمارا جلالم جراتو يادو داغا كانكا تهو بسيدا فانا بكما هاتو ملي يانو كوني نيكانجاري يانو كوني فين تنبالي أكا خانيف سنين أبن مالي إياسون أما تكون إبسا قليفي أما تكون تقوفي إبسا قليفي خود أسادتي موزي ده وقات إقوتهاو حالا نقصوني أمارا خجة من ده إيجا أركه أنا راح أبي جهار كان زيارة أفه وخيمود أفه وبعد أفوجا هذا الله كان درا رمتي شو متر هذا الله كان بيجا كفات ترجع أمته بيجا وجين إيجا والأركه هذا ودي جيرة بودا دينان أبوتيسا أمانتي أبوتيسا الإسلامات ديبو وان درانو هذا كرا خزاك أبوفو هرب أفودتي إيمان نسا وان جباتير خير للبو جندي الإسلام ما تنتي الإسلام جه للبه أكفيجا أماري دوتة خاني دميفون بقته هذا الله سيفي غرين الدسابة دكاني كنسي في كريستيانا أمارا هم دخاسني كنا نقصني ندور كعراق الإسلام ته حلاخني جاء ما بدأ تنتبه دفنه أمة أوروبا تريجنه في بيت خانة لولا خاف نجني أكثر أماري دولا خاسة أسباب بفئة أداجيكا قبته جاسوني جرساتين أمة warra hararii fi hundaanuu wal mari'atee abbootii waraanaa warmi jajjabaan gaafatamtuni Sheekh Umar Aliyee Galamsorraa Sheekh Muhammad Khaliifaan Baabileerraa katabee wadaay qarsaadhaa laga gabaarraa roobaa yaabatarraa jaamii galmoo dadareerraa kana kunu abbootii waraanaa ta'uudhaan idinis waraana isaa fudhatee biyya mi'eessoo jedhan qubate achirratti odaa jigaatiif bakka mi'eessoo idduutti argamtu currisotti wal dhabanii namni gariin waan amaarri waraana Iyyaasuu keessa tureef jalaan waan gargaaraniif akka kanu qanyammash takla hawaariyaat kan jaankuun faan Iyyaasuu bira dhufee jalaan amaaraaf yaada dhooysaadha waan dabarseef lola saasanirra amaarri injifachuu danda'e. Sanirraa inni hara dhufee hararraa injijigati qotaa jigarraan isa keessaan adal dhaqee adalittis amaaraa wal dha'ee achii ka'ee maas biyya abbaasaa biyya wallootti deebi'ee ama kudhan amaaraan lolee minilikis waan ijaartii intala Oromoo fuudheef jecha karaa dhalaa kanaan sobuu danda'ee akkasi eega ama kudhan lolee booda lola keessatti fardarraa kufee miilaaf waan cabeef buujjamee achirraa amaarri isa fuudhee galamsoo fide galamsoo xiqqoon hidhanii galamsoon ja'a miti cirootti hidhan ciroorraa ammaas fuudhaniiti gaara mul'ata gurootti hidhan hanga xaaliyaan dhufin girootti mana hidhaa keessa ture uga xaaliyaan dhufee isa kanallee hidhaa baasuudhaaf ijibbaatatti jiru isaa waan hubataniif amaarri sun miidhaan ajjeesanii arra qabrii isaa bakka isiin taate namni beeku hin jiru kun gaawanii nu garsiisu akka amaarri itti gaa Oromoo hunda kiristiyaana godhee amaara jalatti bulchuudhaaf yaada duraan qabu san lafa kaayate hojiirra oolchuu ijibbaata godheerraa takataana ammoo gara haaniin Oromoo islaamummaa isaanii qarrifoon qabatanii hannan gargaarsa kulleen biyya alaarraan dhufiniif ifitti hirkatanii afaan Oromootti walaloo waan heera islaamaa kana ibsitu waan amantii islaamaa ibsu walaloo adda addaa baafatanii biyya keessa deemanii warri ulamaa'in adda addaa deemanii waan barsiisaniif jecha islaamummaan inumaatu mala maarii balleessaa miti babal'achaa biyya hunda wal ga'uu dandeessi kanarraa kan ka'e gaamma biyya magaa maarii gabrumfatu keessa Oromoon islaamni dhibbatti harka 85 Oromoo taanni wal dura qabnee dhala dhibbarra harka 85 dhaqan yogguu wahuma islaama biyya habasha jaaniif Oromoo keessa jiru hunda walitti qabnee laalle Oromoon islaamaa sanilleerra harka 70 akka ta'an beekama saniif gaa Oromoon islaamaa arrallee kunoo lakkoofsi isaanii ida'amaa akka deemu ni dhageenya namni hin beekne hin jiru. Ammallee wanni takka tan gartee beekamuu siidhaa barbaachisaa tahe waa'ee gadaadhaati. Gadaan kun akkuma duraan isin himnetti afaan Arabaatti dustuura jaa afaan Amaaraatti higga mangisti jaa. Gadaan kuni heera Oromoo keessatti bakka darajaa olaantuudha qaba jechuudha. Gadaan kun bakka 5 akkaataan amma akkaataa hirmaata isaa kana
har'a harkanne banguddoo biyya carcar irraa hin harkadhe amma kutaa oromiyaa keessa bakka bakkatti haa tasimoon isiidha akkaataan itti hiran tokko haa ta'u malee maqatti wal dadhaba gadaan bakka shanitti hirama.